Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, biyya keessaas biyya alaas kan jirtan, maqaa Waaqayyootiin, maqaa Gooftaatiin nagaan isin gaafadha akkam jirtu, akkam yoo nageessa geessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, kaballeessaa keenyaa akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eeggamiin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo guyyaarraa Waaqayyo abbaan keenya nuuf eeyyamee ta'u wajjin kan ilaallu akkuma barreeffama irratti argitanii taabonni kaakuu moofaa yookaan taabonni Musee yookiin taabonni Tsiyoon mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti tajaajilaaf ni fayyadama yookiin manni kiristaanaa ammatti tajaajilaaf taabota kaakuu moofaa san ni fayyadamti isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u maatii Waaqayyoo. Egaa maatii Waaqayyoo akkuma beekamu yeroo baay'eedhaaf yuutuubiin Ortooti miidiyaa barumsa mana amantaa Ortodoksii koorsiiwwan baay'inaan koorsiiwwan gara 10 ta'an yuutuubii kanarratti gadlakkisee jira. Isa sanis ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo karaa teelegiraamii Faayisaa Addunyaa jedhuun illee hordofuu hin dandeessu. Mata duree kanarratti yeroo lama wajjin haasofnee turre ammas namni hubachaa hin jiru akkamitti hubachiisuu dandeenya? Namni akkamitti hawwatu akkamitti beeku isa jedhu irratti jechuudha. Mata duree kana wantiin akka mata dureetitti akka irratti mari'annu akka beeknu akka hubannuudhaaf wanti akka kaasee keessaa hanqina ijoollee Ortodoksii bira jirudha. Namoonni baay'een amantaa Ortodoksii keessa warroonni jiraannu maqaa dhaabbichaa deddeebi'aa jiru. Waa'ee amantaa keenyaa beekaa jiru. Kana nutti fayyadamuudhaan immoo warroonni amantaa biroo amantaa keenya akka arrabsan. Ijoolleen immoo waan tokko hin beekne waa'ee amantaa isaanii hin beekne maqaa bichaadhaaf deddeebi'anii amantaa kana gallakkisanii yeroo isaan bahan yeeyyiidhaan yeroon isaan nyaataman argaa jirra jechuudha. Isa keessaa inni tokko yeroo baay'ee warroota Pirotestaantii kan wal morminuu taabota kaakuu moofaa maaliif fayyadamtoodha? Nullee immoo taabota kaakuu moofaa sana akka waan fayyadamaa jirruutti kaafnee namootumti barsiisotumti luboomtumtillee warroonni luba ta'anillee waa'ee kanaa yeroo isaan haasa'an argaa jirra jechuudha. Kuni rakkoo guddaa mana kiristaanaa keenya irratti fidee jira. Namoonni amantaa keessaa akka bahaniidhaaf gufuu kan ta'aa jiru keessaa tokko barumsa dogongoraa, barumsa mana amantaa Ortodoksii hin taane, barumsa abboota dhugaa hin taane, barumsa namni hubannoo dhabuudhaan itti fayyadamaa jiru uummata keenya illee dogongorsiisaa jira. Kanaafuu guyyaa har'aa lachuuyyuu adda baafnee ilaalla jechuudha. Kan fudhate haa fudhatu, kan hin fudhanne immoo haa dhiisu mirga isaati. Mirga isaati. Kaayyoon koo inni guddaan namni barumsa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ishee dhugaa san fayyadamee ittiin jiraatee gaabbii galee kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaa fudhatee Kiristoos wajjin tokko ta'ee mootummaa ishee qulqulloonni wareegamanii san argachuudha jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaafiyyuu mata dureen keenya taabonni kaakuu moofaa yookiin Musee yookiin Tsiyoon mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti tajaajilaaf ni oolaa jiraayi. Amma kaakuu haarawaa keessatti ni jiraayi. በብሉይ ኪዳን ታቦት የሙሴ የጽዮን በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለአገልግሎት ጥቅም ላይ ይውላል ወይ? አሁን በዚህ ሰዓት በአዲስ ኪዳን ማለት ነው። አብረን እናያለን። ታቦኒ ካኩ ሞፋ ማልዳ ጅኔቱ ሜይካሳ ሃይላይት አናሎስ ኬሰቲ ታቦተ ካኩ ሞፋ ዮጀኑ ሴና ኡመታ እስራኤልቲን ወልቀባታ seenaan kun jechuudha uummanni Israa'el waaqayyo irratti fincilanii gaafa abboommii waaqayyo irraa fagaatanii gaafa isaan jedhanii
diinonni uummata kana moo'ee waggoota baay'eedhaaf garbummaa diina jala turan. Uummata kana immoo Waaqayyoon uummata isaa kana achii baasuudhaaf keessattuu iyyuu imimmaan Raa'el Waaqayyo biratti aarsaa ta'e waan dhiyaateef Waaqayyoon Musee garbicha isaa Musee erguudhaan uummata kana biyya Gibxiitii baasee gara biyya isaaniitti galche. Yeroo kanaadha ka uummanni Musee irratti gaafii tokko kaasan. Biyya Gibxii keessatti xaa'otii waaqa arkee kan jedhamu argaa jiran waan ta'eef, argaa guddatan waan ta'eef, argaa turan waan ta'eef ammallee immoo waaqa akkasitti arganii waaqessan barbaadan. Kanaaf Musee irratti jibbiinsa, Musee irratti jechoota hin taane kaasan. Yeroo kana Museen guyyaa 40 fi halkan 40 soomee taabota Tsiyoon taabota 2 Waaqayyo irraa akka fudhatee ni dubbata jechuudha. Kanaafiyyuu taabota jechuun maal jechuudha? Taabonni bultoo tsillaatiiti jechuudha. Tsillaatii jechuun immoo abboommiiwwan kurnan kan irratti barreeffaman yoo ta'u, tsillaatiin kan keessa taa'u immoo isa kana jechuudha. Isa kana kun amma taabota jedhama kun. Kaakuu moofaa keessa beeka. Kaakuu haaraa keessa hin jiru amma. Kaakuu moofaa keessatti kun taabota jedhama. Nama 4 baatamallee. Kana immoo kabajaa tsillaatii saniif jecha warqii irraa hojjetama. Akka humna yeroo sanitti hundaanii hojjetu jechuudha. Kanas immoo Waaqayyotu Museetti dubbatee Museen akka kana godhu taasise jechuudha. Kanaaf tsillaatii yookiin gabatee jechuun qulqulluu jechi Waaqayyoo kan irratti barreeffame jechuudha. Jechi Waaqayyoo kan irratti barreeffame. Abboommiiwwan kurnan sunii jalqaba Waaqayyumaan irratti barreeffamanii lammata immoo waan cabeef Museen taabota hojjetee karaa Waaqayyootti dhiyeessee Waaqayyoon immoo irratti akka barreesse kitaabni qulqulluun hin dubbata. Kana hundi keenya iyyuu hin beekna irraan turru kana. Kanaaf taabonni buufata Waaqayyoo kan ulfinni isaa itti ibsamudha jechuudha. Waaqayyoon karaa adda addaatiin uummata isaatitti mul'achuudha. Uummata Israa'eliin jajjabeessuudhaaf taabota kanarratti mul'atee uummata isaa wajjin dubbachaa akka ture. Waaqayyoos taabota irra bulee si wajjin dubbadha jechaa akka ture kitaabni qulqulluun ragaan nu ba'a jechuudha. Kanaafidha Waaqayyoon Seera Ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irratti ammas Waaqayyo Museedhaan jedhee tulluutti ol ba'i gara kootitti koottu achi turi ani gabatoota dhagaa yookiin tsillaatii jechuudha seeraa fi abboommii akka sabni kun ittiin gorfamuuf ani irratti caafe sitti rankinaan hubadhaa asirratti. Maaltu barreeffame? Seeraa fi abboommii barreeffame jechuudha. Seeraa fi abboommiin kun faayidaan isaa maalidha? Sabni fincila baay'isu suni, sabni Waaqayyo irraa goruu barbaadu suni akka ittiin gorfamuudhaaf. Akka ittiin gorfamuudhaaf karaa Museetiin Waaqayyoon eenyuudhaaf kenne jechuudha? Uummata Israa'eliitiif taabota kenne. Amma kana hubachuun inni guddaa wanti beekuu qabnu taabonni Museedhaaf kenname suni uummanni Israa'elii gabrummaa biyya Misrii jala waggoota 430 haala sukkaneessaa ta'een jechuudha. Jireenya hin taane keessa jiraatanii garboomanii yeroo jiraatanitti Waaqayyoon uummata kanaaf gammoojjii Siinaa qaxxaamuruudhaan imala isaanii yeroo gara Kana'aanitti taasisanitti Waaqayyoon tsillaatii 2 eenyuudhaaf kenne? Museedhaaf kenne. Tsillaatii 2 immoo maaliif kenname yoo jettanii inni jalqabaa tsillaatii isa jalqabaa irratti hariiroo namaa fi Waaqayyoo jidduu jirutu irratti barreeffame. Maalasin jedhee hariiroo Waaqayyoo fi nama jidduu jiru yookiin namaa fi Waaqayyoo jidduu jiru. Fakkeenyaaf abboommiin inni jalqabaa maal jedha? Ana malee waaqolii biraa maal hin godhin hin waaqessini jedha. Uummanni Israa'el biyya Gibxiitti kan argani kan ija qabaa kan hin argine gurra qabaa kan hin dhageenye afaan qabaa kan hin dubbanne xaa'otiiwwan adda addaa biyya Gibxii keessatti arganii turan waan ta'eef isa saniif akka hin jilbeeffanne ana bichaadha waaqni addunyaa kana uume. Ilshaadaayin ana bichaadha hunda kan danda'u hundas kan dabarsu kan jiraachisu kan nyaachisu
ana qofaadha waaqolii biraatiif hin jilbiiffatina jechuudhaaf waaqayyoon Sillaatii isa jalqabaa irratti kan barreesse anaan ala waaqolii biraa maal hin godhin hin waaqessinaa kan jedhutu irratti barreeffame. Kuni maalidha jechuudha? Waliigaltee waaqayyoo fi nama jidduutti taa'ee jechuudha. Inni lammaffaan immoo abboonni akka nu barsiisanitti waliigaltee namaa fi nama jidduu jiru jechuudha. Uummatuma Israa'el jidduutti jechuudha. Wanti hubatamuu qabu taabonni sunis kan kenname uummata Israa'eliitiif kenname malee uummata addunyaatiif hin kennamne. Wadda kiristaanota uummata Israa'eliitiif kenname. Seenaa uummata Israa'elii wajjin wal qabata. Kanaafidha kaa uummanni Israa'elii akka wal jaalatu wajjin akka jiraatuudhaaf akka of jaalatutti obboleessa kee jaaladhu. Haadha kee jaaladhu. Guyyaa sanbataa kabaji. Kuniin hundi isaatiyyuu hariiroo namaa fi nama jidduu jirutu irratti barreeffame. Kanaaf waaqayyoon taabota lama eenyuudhaaf kenne? Muuseedhaaf kenne. Muuseedhaaf kenne. Amma walii galaa jira natti fakkaata. Taabonni meeshaa qulqullaawaa waaqayyoon akka mallattootti godhatee uummata Israa'eliitiif itti mul'achaa ture. Uummata kanas itti eebbisaa ture. Uummanni kun immoo yoo isaan yakkanillee kan itti rukutamaa turani taabota Musee yookiin taabota Tsiyoon jennee waamnaa jechuudha maatii waaqayyo. Kanaaf waaqayyo tulluu Siinaa irratti Musee wajjin dubbatee erga fixeen booda gabatoota dhagaa baattuu lamaan gabatoota dhagaa warra ofii isaatti quba isaatti irratti caafe sana Museetti ni kenne. Museedhaaf ni kenne. Kanaafiyyuu taabonni kabajamaadha jechuudha. Eenyurraa waan kenname? Waaqayyoorraa waan kenname. Namni waaqayyoon jaalatu, namni waaqayyoon kabaju waan waaqayyoo kan ta'e hunda isaatiyyuu hin kabaja jechuudha. Ilaala. Yeroo sanis haa ta'u uummanni Israa'el taabotaaf osoo hin taane kabajaan guddaan taabotaaf wanti kennameef maalidha? Meeshaa waaqayyoo ta'uu fi waaqayyoon kan irratti barreessee uummata Israa'eliif kan irratti mul'atu kan irratti isaan eebbisu waan ta'eef jechuudha. Uummanni Israa'el booda wajjin laal kasagadanillee warqee saniif osoo hin taane kabajaa waaqayyootiif jechuudha. Kabajaa waaqayyootiif taabotaa maal ta'aa turanii? Sagadaa turanii. Waaqayyo tsillaatota sanarratti abboommiiwwan kurnan barreesse immoo maalidha jennee haala. Maaliifuu booda hubachuudhaaf akka nu galuudhaaf amma kan asirratti beekuu qabna. Inni jalqabaa waaqolii kan biraa tokko illee ana bukkeetti hin qabatin. Anaan ala waaqolii biraa hin waaqessinii jechuudha. Lammaffaan immoo bifa qaraxan yookiin bocame fakkeenya wanta ol samii irra jiru gadi lafa irra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatini. Waaqa biraa hin uummatini. Waaqni kee anaadha. Biyya Gibxii keessatti kan argitee dhufte sana of duraa balleessi. Ana Elshaadaay kan ta'e ana bichaa waaqessi jedhe jechuudha. Sadaffaan immoo maqaa waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayini. Kanarratti amma Yesuusii, Amaanu'eelii, Gabri'eelii jennee warroonni waamnu jiru. Kun abboommiiwwan kurnan keessatti barraa'ee jira. Maqaa waaqayyo akkanuma waamuun sirrii akka hin taane jechuudha. Arfaffaan guyyaa sanbataa qulqulleettii eeggadhuudhaaf yaadadhu. Guyyaa kana waan afuurawaa, waan gaarii, waan waaqayyoodha walitti nu fidu mana kiristaanaa deemuudhaan yeroo itti barannu, yeroo itti gaabbii gallu, yeroo hiyyeessa itti qarqaaru, yeroo nama humna hin qabne itti qarqaaruudha jechuudha guyyaan kun kiristaana. Malee cim jennee taa'u miti jechuudha. Amma bara kaakuu haarawaa keessatti jechuudha. Shanaffaa biyya ani waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee fi haadha keef ulfinna kenni. Walumaa galatti abbaa fi haadha kee maal godhi? Kabaji jechuudha. Jaaffaa hin ajjeesini. Torbaffaan hin sagaagalini. Saddeettaffaan hin hatini. Sagalaffaan nama irratti sobaan dhugaan bahini. Kurnaffaan mana nama duraa fudhachuudhaaf hin hawwin qabeenya nama biraa hin hawwin kan jedhamu abboommiiwwan kurnan kuniin tsillaata irratti barreeffamanii. Kun hundi isaatiyyuu uummata Israa'eliitiin seenaa uummata Israa'eliitiin kan wal qabatedha. Kan wal qabatedha jechuudha. Ijoollee tawaahidoo. Kan asirratti beekuu qabna, kan asirratti hubachuu qabna jechuudha.
amma immoo kaayoon taabonni Museedhaaf kenname maal ture? Yoo jenne sabni Israa'el Waaqayyo waliin jiraachuu abdii akka godhataniif akkasumas abdiin jiraachuu isaanii akka ibsuuf jechuudha. Uummanni sun biyya Gibxii keessatti wantoonni isaan argansaniin sobamanii akka hin kufneef abdiin akka jiru fuulduratti ilmi Waaqayyoo qaamota sadan keessa qaamni tokko ilmi dhufee dhalatee ilmaan namaa akka fayyisuuf fakkeenya akka ta'uuf. Uummanni kun abdii akka hin kutanneef Waaqayyoon Museedhaaf kenne. Karaa Museetiin uummata Israa'eliitiif kenne. Taabonni kaakuu moofaa keessatti kan Waaqayyo yeroo araaraaf uummataaf dhiyootti itti mul'atudha. Uummanni gaafa rakkatetti gaafa aarsaa yoo dhiyeesse Waaqayyo cubbuu foonii yeroo saniitirraa uummata san boqochiisudha. Sadaffaan taabota fuulduratti gombifamanii Waaqayyo akka kadhataniif jechuudha. Taabota fuulduratti gombifamanii eenyuudhaaf sagadu? Waaqayyoodhaaf akka sagadu. Walumaa galatti iddoo aarsaan itti dhiyaatu, iddoo saganni itti dhiyaatu, iddoo sagantaa waaqeffannaa itti dhiyaatu godhee Waaqayyoon qulqulleessee isaaniif kenne jechuudha. Iddoo aarsaan adda addaa itti dhiyaatu. Kanaaf jechuudha kaayoon taabonni Museedhaaf kenname jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf immoo taabonni namni of tuulummaadhaan deddeebi'u, namni Waaqayyo maal na godha jechuudhaan deddeebi'u, humni Waaqayyoo taabota kanarra buleetoo namoota baay'ee akka rukute, namoota baay'ees akkuma eebbise deebi'ee maal godheera? Rukuteera. Namni aangoo hin qabne keessattuu iyyuu Leewwota warroota jedhaman keessa ijoollee Israa'elii keessaa jechuudha. Leewwota gosa isaa kan ta'an qofatu tajaajila kanaaf filatame jechuudha. Oozaan namni jedhamu taabota kaakuu moofaa xuquudhaan akka rukutame akka ajjeefame kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Bakka taabonni jirutti aarsaan kaakuu moofaa dhiyaata akkasumas Waaqayyoo ni sagadama. Aarsaas ni dhiyeessu sanaan booda Waaqayyoodhaafis maal ta'u hin sagadu jechuudha. Kanaaf immoo maal jedhaa? Hisqeel irratti maal jedha? Guyyaa sanbataa fi gaafa baatiin baatu sabni biyya sanaa balbala karra kanaatti Waaqayyo duratti haa sagadan. Iddoo taabonni jirutti iddoo Waaqayyoon meeshaa qulqullaa'aa godhee uummata saniif kennetti dhiyaatanii eenyuudhaaf sagadu? Waaqayyoodhaaf sagadu jechuudha. Waaqayyoodhaaf sagadu. Waaqayyoodhaaf jilbeeffatu jechuudha. Ammas Daawit maal jedhaa? Ulfinna maqaa isaatiif ta'u Waaqayyoof dhiyeessaa. Kennaa fidaatii gara oobdii isaatti kottaa, gara mana isaatti kottaa jechuudha. Qulqullummaa akka mi'aa miidhaginaatti naqadhaatii Waaqayyoodhaaf sagadaa nuun jedha. Waaqayyoodhaaf sagadaa. Kaakuu moofaa keessatti illee maatii Waaqayyoo kan sagadamaa ture Waaqayyoodhaaf, kan jilbeeffamaa ture Waaqayyoodhaaf, kan waaqeffamaa ture Waaqayyoodha. Taabotas uummata Israa'eliitiif kan kenne Waaqayyoodha. Ammallee ka'i oobdii yookiin mana qulqullummaa keessa dhaabbadhu. Wanta ani si abboomu hundumaa mandaroota Yihuudaa keessa mana qulqullummaa kan keessatti ana Waaqayyoodhaaf sagaduudhaaf warra dhufan hundumatti himi jira. Kun seera Waaqayyooti. Kanaaf taabonni kabajaa qaba. Meeshaa qulqullaa'aadha. Kaakuu moofaa keessatti haalaan kan haarawaa immoo boodatti dhufna jechuudha maatii. Kana jechuudha laata. Taabonni kaakuu moofaa isa kanaadha jechuudha. Kuni fakkiiwwan Kiruubeel kan jedhaman fakkii ergamootaa. Gubbaattiin kaafamaa warqiidhaan hojjetama. As keessa immoo kan taa'u ጽላቲ sun immoo abboommiiwwan kurnan kan irratti barreeffaman. Kanaaf ታቦት እንደ ሙሴ ሕግ የሚዘጋጀው ከክራር እንጨት ሆኖ ርዝመቱ 2 ክንድ ታኩል ወርዱም 1 ክንድ ታኩል ቁመቱም 1 ታኩል ይሁን እልና በውስጥና በውጭም በጥሩ ወርቅ ለብጦ በዙሪያው የወርቅ አክሊል አድርጎለት ይላል። ደግሞም ታቦቱን የሚሸከሙት ከወርቅ በተሰሩ ኢሳን ከንንጀች ይላል። ኡሌን ሁን ለለ ወርቅ ይራው ጀተመች ከበጃ Waaqayyootiif kana godhani jechuudha.
Egaa taabonni Museef kenname amma eessa jira? Kan jedhu immoo seenatti haa deebinu. Seenatti haa deebinu. Amma kun immoo seenaadha. Seenaadha jechuudha. Amma ergaa akkas ta'ee taabonni kaakuu moofaa ergaa hafee booda wajjin laalla hafuusaa jechuudha. Sirriitti wajjin laalla. Amma immoo eessa jira? Inni jedhuufi Itoophiyaa keessa jira. Seenaan manni kiristaanaa nu barsiiftu seenaan addunyaan qorattee irra geesses taabonni Museedhaaf kenname sun amma eessa jira? Itoophiyaa keessa mana kiristaanaa Aksum Maariyaamii addatti manni ijaaramee fi kophaatti jira. Kanaaf taabonni gara Itoophiyaatti kan seene bara mootii Minilik isa duraa isa lammaffaan sun taane Minilik isa duraa akka ta'edha jechuudha. Seenaan kun immoo seenaa maalitiin wal qabataa yoo jenne Nigist Azeeb kan jedhamu yookiin mootii Azeeb Saabaa Itayyaa Maakidaas kan jedhamtu mootii Itoophiyaa turte jechuudha. Kanaaf immoo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 12:42 irratti ንግስት አዜባ በፍርድ ቀን ከዚህ ትውልድ ጋር ተነስታ ትፈርድበታለች የሰለሞን ጥበብ ለመስማት ከምድር ዳር መጣለችና እነሆም ከሰለሞን የሚበልጥ እዚህ አለ አሪተኒ ኢሼን ሞቲቸ ሰለሞን ወጂሳሰነ ድንቅ ሲፈቹ ዳብዴምቴ አመገሩ ሞቲን ሞቲ ሰና ካንታኤ አዝጅራ jechuudhaan dubbata jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Artanii mootiin Salamoon eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Amma as jira, isin bira jira. Ishiin biyya Itoophiyaati. Isa laaluudhaaf deemte, isa dinqisiifachuudhaaf deemte. Amma garuu kunoo as jira jedhee dubbata jechuudha. Waa'ee mootittii kana kitaabni qulqulluun dursee wantoonni dubbataman jiru. Fakkeenyaaf mootota tokkoffaa mootii isa tokkoffaa jechuudha macaafa mootichaa yookiin macaafa moototaa boqonnaa 10 lakkoofsa tokkorratti maal jedha mootuun yookiin mootittiin biyya Sheebaa jedhee oduu Salamoon isa Waaqayyootiin ulfinna argatu yommuu dhageesse gaafii cimaadhaan qortee isa ilaaluudhaaf gara isaa ni dhufteedha. Artanii mootittiin Itoophiyaa kan turte Nigist Saabaa kan jedhamtu dinqii raajii inni raawwatu sun arguudhaaf eessa deemte? Karaa biyya Israa'elii deemte jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kan ammoo ragaa ba'a jechuudha. Kanarraa kunoo dubbifachuu hin dandeessu jechuudha. Mootota tokkoffaa boqonnaa 10 tokko hanga 13 inni biraa immoo macaafa zeenaa boqonnaa isa lammaffaa jechuudha boqonnaa 9 lakkoofsa tokko hanga 12tti dubbisuu hin dandeessu jechuudha. Kuni kitaabni qulqulluun kan ragaa ba'udha jechuudha. Kanaaf mootittiin Saabaa ogummaa mooticha sanii dhaggeeffachuudhaaf biyya sana hin deemte jechuudha. Seenaan isaa hedduu baay'ee gadi fagoodha maatii Waaqayyoo. Deemtee erga deemteen boodatti ani baqqeetti nan gabaabsaa mooticha saniin wal qunnamtee eeyyama Waaqayyoo ta'ee ulfooftee biyyatti deebite gaafa biyyatti deebitu immoo maal taate Minilik kan jedhamu Minilik isa jalqabaa hin deesse jechuudha. Yeroo kanatti garuu immoo biyya Israa'el keessatti mootichi Salamoon dulloomaa gaafa deemu ijoolleen isaa akka inni barbaadetti mana qulqullummaa isa eeguu waan hin dandeenyeef mana qulqullummaa keessatti gidiraa adda addaa waan hojjetaniif maal godhee Minilik kan Itoophiyaa keessa jiru Nigist Saabaan immoo mootii gootee muuddeerti waan ta'eef mucaa kana waan jaalateef taabota Tsiyoonii fi meeshaalee qulqullaawaa waan baay'ee gara Itoophiyaatti ergeera jechuudha. Isa bichaa miti ijoollee Israa'el 12,000 kan ta'anii fi warroota mallaqa qabanis gara 1,000 ijoollee yooqxan isaan jedhan immoo namoota gara 24,000 gara Itoophiyaatti ergeera jechuudha. Walumaa galatti namoonni 36,000 ol ta'an gara Itoophiyaatti dhufaniiru.
keessattuyyuu Israa'el yaadattu as gara Gojjam yookiin Gondoritti beeta Israa'el yookiin maatii Israa'el warroonni jedhaman hin jiru. Waggoota meeqaan fudhatamaa jiru. Isaan sun yeroo sana dhufan jechuudha. Yeroo sana taabonni Musee yookiin taabonni Tsiyoon gara Itoophiyaa dhufee amma biyya Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessa jira jechuudha. Kana hubachuu qabna jechuudha. Seenaadhaaf biyya Itoophiyaa keessa jira jechuudha taabonni kun jechuudha. Taabota kanarratti qorattoonni baay'een qorattoota taasisanii jiru. Fakkeenyaaf hayyooni Iyyaan Wilson isa jedhamu onlaayinii irra argachuu dandeessu kitaaba jechuudha. Taabota Tsiyoon Filagaa kitaaba jedhu irratti mirkaneesseera jechuudha. Itoophiyaa keessa akka jiru jechuudha. Amma anillee akka tasaa Aksum dhaqee argeen jira. Kuni mana kiristaanaa Maariyaamidha. Mana kiristaanaa Maariyaamii keessa hin jiru. Taabonni kaakuu moofaa kun jechuudha. Eessa keessa jira? Taabota mana kiristaanaa Maariyaamii cinaatti manni akkanatti ijaaramee jira. Kun ilaaltu mana kana jechuudha. Mana kana keessa jira. Mana kana keessa luba tokko bittaatu seena. Aarsaan dhiyaatu hin jiru. Aarsaan dhiyaatu hin jiru. Tajaajilli asitti raawwatamu hin jiru. Taabota kana eeguudhaaf bicha luba tokko bicha. Lubni sun yoo du'e luba biraatu bakka bu'aa jechuudha. As keessa garuu kan jiru mana kiristaanaa Maariyaamiiti jechuudha. Kana jechuudha. Anis achi dhaqee qaamaan argeen jira waan ta'eef. Wanta argee ragaa ba'aa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan haa hubannu ijoolleen Ortodoksii. Silaafii amma nuti taabota kaakuu moofaa akka qabeenyaatti hin qabne kunuunsi. Akka meeshaa seenaatitti manni amantaa Ortodoksii taabota Musee sana ni qabdi. Tajaajilaaf garuu itti fayyadamaa hin jirtu. Gonkumaa tajaajilaaf wanti oolfamaa jiru hin jiru booda wajjin laalla. Kana sirriitti hubachuu, kana sirriitti beekuu qabdu ijoollee ta'uu. Amma taabonni kaakuu moofaa yookiin Tsiyoon mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii keessatti tajaajilaaf ni oolfamaa yoo jenne mata duree kana qopheessuudhaan wanti na kakaase keessa yeroo baay'ee hubannoo nuti waa'ee taabota kaakuu haaraa irratti qabnu baay'ee gad bu'aa waan ta'eef. Dhugaa isiniin jedha. Isa dhugaa isa manni kiristaanaa barsiiftu odoo sirriitti beekne odoo sirriitti hubanne mana kiristaanaa deddeebi'uudhaaf fuuldura Waaqayyootti sagaduudhaaf hammeenya irraa fagaachuudhaaf haamilee guddaa nuuf kenna. Lapheen keenyaan kaka'aa jechuudha. Barumsa dogongoraatiin waan deddeebi'aa jirruuf garuu rakkisaa ta'e. Aadeffannee jirra. Oduu sobaatiin burjaajoofnee jirra. Ilaalchuma kaakuu moofaatiin ammallee kaakuu haaraatti deddeebi'aa jira. Dhugaa isiniin jedha kun cubbuudha. Kun burjaaja'uudha. Hanga yoomii burjaajoofna? Eenyutu nu barsiise? Mana amantaa kamtu akkasii nu barsiise? Abbaa kamtu akkasii nu barsiise? Dhugaadha. Barsiisonni dogongoran jiru. Abboonni sirriitti hin beekne isuma kaakuu haarawaa saffidanii ta'u kaakuu moofaa keessatti barsiisan. Asirratti kiristaanni marattu wanti hubachuu qabdan kaakuu moofaa yoo haasofnu wantoota sadi beekuu qabna. Wantoota meeqas hin jedhe? Wantoota sadi. Inni jalqabaa wantoota akkuma jiraniin kaakuu haarawaa keessatti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf abboommiiwwan kurnan ishaaramne. Har'as Waaqayyoon ala waaqa biraa waaqessuu hin dandeessu. Har'as obboleessa kee akka of jaalatutti jaalachuu qabda. Ajjeesuu hin qabdu. Hatuu hin qabdu. Abbaa fi haadha kee kabajuu qabda. Akkuma jiranitti kaakuu haarawaa keessatti itti fayyadamna jechuudha. Kun hin jijjiiramne. Wantoonni fooyya'an immoo jiru. Wantoonni fooyya'an jiru. Fakkeenyaaf ija kan balleesse ija balleessi. Gurra kan jaamse gurra jaamsi. Harka kan cabse harka cabsi. Ilkaan kan cabse ilkaan cabsi. Kan ajjeese ajjeesi. Inni jedhu sun shaarramee jira. Shaarrame jechuun maal jechuun isinitti fakkaate? Yaanni isaa shaarrame garuu cimee jira. Maal ta'e cime? Nama si rukute, nama boqoo kee bitaa si rukute isa mirgaa. Isa mirgaa kan si rukute isa bitaa itti argisiisi. Kan si abaare immoo maal godhi eebbisii jedha wangeelli. Gartanii isa summii si nyaachise immoo
ati nyaata gaarii nyaachisii jira jechuudha. Garsanii maal ta'ee jira jechuudha amma fooyya'ee dhufeera jechuudha. Kan fooyya'eedha inni lammaffaan. Inni sadaffaan immoo kan shaarameedha. Tootaalii kan shaarame jechuudha. Isaan keessaa inni tokko taabota kakuu moofate jechuudha. Taabota kakuu moofaa manni amantaa Ortodoksii ammatti tajaajilaaf ittiin fayyadamtu hafee jira jechuudha. Hafeera jechuudha. Inni biraa immoo aarsawwan beelladoota adda addaa dhiyaachaa turanii amma garuu hin dhiyaatanii jechuudha. Inni biraa wantoota xuraawaa fi wantoota qulqullaa'aa jedhamanii adda baafamee ture. Dubartoonni gaafa lakuu argitu ni xuroofti jedhama. Gaafa deessallee ni xuroofti jedhama. Amma garuu kaakuu haarawaa keessatti wanti xuraawaan hin jiru. Kabajamaa dhiiga fi foon gooftaatiin hundumtuu maal ta'ee jira? Qulqullaa'ee jira. Hundumtuu qulqullaa'ee jira. Kana sirriitti beekuun, kana sirriitti hubachuun, kana sirriitti adda baafachuun dirqama kiristaana hundaati. Kan erga beeknee, kan erga hubannee isa kaan adda baafachuun salphaa ta'a jechuudha. Kanaaf kan sirriitti beeknee, kan sirriitti hubannee sagalee waaqayyootiin deddeebi'uun kiristaana kamiyyuu eegama jechuudha. Kanaaf barumsi mana kiristaana dhugaan isa kamidha yoo jennee dhaloonni amma qorannoo taasisuu, dubbisuu, barachuu qaba jedhee yaada. Kanaaf taabota kaakuu moofaa hin qabnu jechuun nan jalqaba jechuudha. Hin qabnu jechuun taabonni sun taabonni Tsiyoon mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Aksum keessa hin jiru jechuu kooti miti. Amma garuu tajaajilaaf itti fayyadamnu godhaa jechuudha. Kanaaf taabonni kaakuu moofaa uummata Israa'eliif kenname. Waaqayyo gidduu isaanii jiraachuu agarsiisuuf kenname. Iddoo waaqayyo irra bulee uummata waliin dubbatu ture. Abboommiin kun kan irratti barreeffame ture. Uummata Israa'eliif abdii kan kennaa ture. Iddoo waaqayyoof aarsaa fi galata itti dhiyeessan ture. Luboonni gosa Leewwii keessa filatamanitti aarsaa dhiyeessu ture. Aarsaan irratti dhiyaatu garuu ijoollee Addaamii bilisa baasuu hin dandeenye. Aarsaan sun aarsaa beelladaa waan ta'eef. Namoota filatamanii alatti namni biraa hin tuquun ni ajjeefama. Namni tuqe jechuudha. Walumaa galatti bara kaakuu moofaa keessatti tajaajilaa kan turee fi bara kaakuu haarawaa fakkeenya malee bara kaakuu haaraa keessatti tajaajila kamiifiyyuu hin oolu jechuudha. Barri tajaajila isaa kaakuu moofaa keessatti xumuramee jira jechuudha. Kanaaf waa'ee taabota kaakuu moofaa kaakuu haarawaa keessatti haasa'uun akka waan manni amantaa Ortodoksii fayyadamaa jirtutti kaasuun mataan isaa cubbuudha jechuudha. Dongora guddaa jechuudha. Kana keessaa bahuu qabna jechuudha. Kiyyoo kana cabsinee bahuu qabna jechuudha. Dongora kana keessaa bahuu qabna jechuudha. Dongorri keenya kuni namoonni baay'een akka nu arrabsaniif, namoonni baay'een mana amantaa keessaa akka bahaniif taasisee jira waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaan akka itti kennamuudhaaf waan kanarratti yeroo baay'ee wanta deddeebi'an dubbachaa jiru. Abboota gaafadha, abboota dhugaa warra mindaadhaaf jedhamaniituma deddeebi'an osoo hin taane amantaa Ortodoksii warra sirriitti beekan jechuudha. Kanaaf gaafii guddaan dhaloonni hubachuu qabu kaakuu haaraatti taabonni maaliif barbaachise jedhu. Kanaaf erga taabonni kaakuu moofaa sun erga hin jiraannetti taabonni kaakuu haarawaa immoo maalidha ree? Abboonni gaafa ayyaanaa baatanii kan ba'an maalidha inni? Inni jedhu kun immoo gaafii ta'uu qaba laala. Silaa immoo dhaloonni amma gaafachuu kan qabu kanaan jechuudha. Maalidha ree? Taabota kunoo argaa jirra. Abboonni baatanii ba'aa jiru. Gaafa ximqataa ta'uu, gaafa ayyaanota adda addaa. Inni maalidha ree? Isa jedhu hubachuu qaba jechuudha. Yoo kana hubannee dhugaa isiniin jedha karaa Kiristoos irra deemnee Kiristoosiin kan argachuu dandeenya. Kanaaf gaafii guddaan dhaloonni ammaa kaakuu haarawaa keessatti gaafachuu qabu kaakuu haaraatti taabonni maaliif barbaachise isa jedhudha jechuudha. Gabaabinatti deebiin isaa kabajaa fi jaalala gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif qabnudha. Maal jechuudha? Namni jaalala abbaa isaatiif, jaalala haadha isaatiif qabu hanga humna isaatiin
abbaa isaatii yookiin haadha isaatii waa gochuu barbaada miti. Uffata haa ta'uu, mana haa ta'uu, wantoota garaagaraa gochuuf yaala. Fakkeenyaaf obboloonni keenya biyya alaa deemanii hojjetanii yeroo jalqabaatiif maal godhu maatii isaaniitiif waa godhu jechuudha. Maalidha? Maatii isaanii waan jaalataniif, waan kabajaniif jechuudha. Kanaaf nuti immoo manni amantaa Ortodoksii mataa ishee kan ta'e Iyyasuus Kiristoos waan ta'eef, Iyyasuus Kiristoos malee jiraachuu akka hin dandeenye, Iyyasuus Kiristoos oksijiinii isheeti waan ta'eef, abbaa ishee kanaaf, uumaa ishee kanaaf, faayisaa ishee kanaaf maal gochuu qabdi jechuudha? Kabajaa guddaa fi jaalala guddaa qabdi jechuudha. Kunis maalidha? Foonii fi kabajamaa foonii fi dhiiga gooftaati jechuudha. Ilaala maatii Waaqayyo. Yeroo baay'ee amantii Pirotestaantii keessa warroonni jiran waa'ee kabajaa dhiigaa fi foon gooftaa waan hin beekneef dogongoruu jechuudha. Hubadhaa kiristaanota. Ilaala nuti akka mana amantaa Ortodoks Tawaahidoositti maal jennee amannaa? Foonii fi dhiigni gooftaa jedhama. Foonii fi dhiigni gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhugaa ta'uu isaa amanna. Maal jechuudha? Amantiidhaan yeroo dhiigaa fi foon gooftaa gaabbii gallee of gadi qabaa jilbiiffachaa sagadaa fi yeroo fudhannu akka Kiristoos qaama keenya keessa seenetti akka dhugaadhaan foon Kiristoosidha, dhugaadhaan dhiiga Kiristoosidha jennee fudhanna jechuudha. Egaa dhugaadhaan foon Kiristoosidha, dhugaadhaan dhiiga Kiristoosidha erga jennee amma immoo gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti duuka bu'oota isaatiin osoo qaraanii irra hin ooliniin dura akkana jedhee ture. Fudhadhaa nyaadhaa, kun foon kooti. Oofoos fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniinis hundumti keessan kanarraa dhugaa, kun dhiiga kooti jedhe. Laala yaadannoo kooti jenne maatii Waaqayyoo. Kun foon kooti, kun immoo dhiiga kooti jedheera. Erga akkas ta'ee har'a akkuma uummata Israa'eliis mannaan samiidhaa bu'e sana samiidhaa nuu bu'aa jennu nuti. Hubadhaa. Samiidhaa nuu bu'an jennu. Maalidhaa? Abboonni filataman, abboonni aangoo lubummaa qaban akka qopheessan. Manni kiristaanaa immoo seera nuu tumteerti jechuudha. Seera kana immoo kitaaba qulqulluu irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Erga kana ta'ee, erga abboonni qopheessanii, inni qophaa'u sun immoo dhugaadhaan kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaati jennee amannaa ta'ee, wanti kabajamaan kun addunyaa kana hundaa ol osoo addunyaan kun walitti cafallaqamteellee kabajaa isaa bira gahuu kan hin dandeenye maal irratti haa qophaa'u? Gaafiin koo kanadha. Eenyuun na deebisa kana? Hubadhaa kiristaanota. Amma asittidha. Dogongorri guddaan taabota akkuma kaakuu moofaatitti ilaalla gaafa ta'e, dogongorri nuti dogongoraa jirru keessaa tokko kabajaa dhiigaa fi foon gooftaatiif qabnu hanqisuu keenya. Kun immoo shakkummaatti nu geessa. Kun immoo akka kufnu nu taasisa. Kun immoo Waaqayyo irraa akka fagaannu nu taasisa. Kun immoo warra hin amanne nu taasisa jechuudha. Kanaaf abboonni walitti qabamanii wanta isaan dhibe keessa abboota, wanti isaanitti ulfaate keessaa abboonni maal ta'e beektanii? Dhiigaa fi foon gooftaa qophaa'uun, dhiigaa fi foon gooftaa ilmaan namaatiif kennamuun gammachuudha kun. Kan isaanitti ulfaate garuu maal irratti qopheessinu? Abboonni keenya kanatti yaadu kabajaa Kiristoosiif qabanii maal irratti qopheessinu? Dhiigaa fi foon isaa kabajamaa kana maal irratti qopheessinu? Akkuma waan taraa ta'ee, akkuma wantoota kaanii meeshuu waan biraa irratti dhiyaatu irratti haa dhiyeessinu?
hubaddaa kaamaatii waaqayyo namni amantii qabu namni dhugaadhaan Kiristoos jaalatu namni dhugaadhaan Kiristoos waaqessu waan kanaaf deebii kennuun baay'ee isa rakkisa. Maaliifuu addunyaa kanarratti wanti kabajaa san madaalu hin jiru waan ta'eef. Maal asiin hin jedhe wanti kabajaa sana madaalu hin jiru waan ta'eef. Ilaala. Amma kasirratti argitan kuniin yeroo darbee humni hidhate mana amantaa keessa seenee yeroo inni alatti gabbaasee footoowwan miidiyaa irratti mul'atanidha jechuudha. Bakka maaliifuu wantoonni nuti dhossaa turre wantoonni uummatatti gabbaafnee akka hin barsiifne hiccitii gochaa turre gaafa rakkoon dhufe akkanatti ba'aa jira jechuudha. Gaafa kana immoo dhaloonni maal ta'a? Dhaloonni immoo fincilaa jechuudha. Dhaloonni mana kiristaanaa galaksee ba'aa jechuudha. Kanaaf dursinee himuu qabna. Keessattuu manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa abboonni jiran waan hundaa hiccitiidhaan kaa'uu barbaadu. Biyyi Gibxii garuu laalaa kunu abboonni Phaaphaasiin Gibxii akkanatti hojjechaa jira. Isuma kana hojjechaa jira. Bakka beekne kabajaa kennuu qabna malee dhoksineeti miti kabajaa kan kennuu qabna. Beeknee hubannee kana jechuun taabota baafnee uummatatti haa mul'ifamuuf yaa miti. Garuu tokko tokkoon isaatiin uummatatti dhugaa jiru himuu qabna. Uummanni dhugaa jiru beekuu qaba. Dhugaadha kabajaadhaaf jecha yaaddamee ta'uu danda'a. Yoo ta'es garuu kabajaadhaafis yoo ta'e barumsa dhugaatii kana jennee adda baafnee uummatatti himuu qabna malee ilaalchuma dabre sanaan ilaalcha kaakuu moofaa saniitiin uummata burjaajessuus hin qabnu. Kanaaf akkanatti hojjetamaa jira. Booda ittan deebi'a waan kana maaltu irratti barreeffama isa jedhu jechuudha. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii kabajamaa foonii fi dhiigni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos foon dhugaa fi dhiiga dhugaa jennee waan amannuuf isa kanaaf immoo meeshaa qulqullaawaa kan ta'e meeshaan filatamaa kan ta'e nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf kaakuu haarawaa keessatti taabota jedhamee maquma duraa saniitti waamame waan ta'eedha. Akkuma kaakuu moofaa keessatti taabonni uummata Israa'eliin irra bulee uummata Israa'eliin eebbisaa akka ture abboommiiwwan kurnaan irratti akka barreeffamanii warqeerraa dhagaarraa wantoota adda addaatirraa akkuma hojjetamu isuma san immoo abboonni immoo fooyyessanii fidanii jechuudha. Waan biraa jechuudha. Kanaaf amaariffaan illee biluu ይሄ ምንድነው? ስጋዬ ነው አዲስ ኪዳኔ ደሜ ነው ጀዴ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ፎንኮ ከኛት ዲገ ኮስ ከኑገ ጅሬኛ በረባራክባች ክርስቲያን ያዱ ኮንኮና ዋይ ከና ያዱ ቀማሌ ዋይ ሜሻ ሰናቴ ሚቲያም አቦኒ ኑካኒ ጅሩ ሜሻ ሰና አቦኒ ኑ ሙርቴሰኒ ጅሩ ዋይ ሜሻ ሰና ካባጃንሱን dhiigaa fi foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos madaalullee baatu. Maaliifuu warqiis haa ta'uu lafarraa argama. Dhagaas haa ta'uu lafarraa argama. Mukas haa ta'uu lafarraa argama. Hundi isaatu jechuudha. Kan isa madaalu hin jiru garuu abboonni addatti kanatu ta'a jedhanii murteessanii nuuf kaa'anii jiru jechuudha. Isa san beeknee deddeebi'uu bichaadha nuti. Kan nurraa eegamu nuti kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaa fudhachaa iddoo taabonni jirutti eenyuudhaaf akka sagannu booda ilaalla wajjin. Inni illee dongora guddaatu jira waan ta'eef jechuudha. Dongora guddaatu jira jechuudha. Kanaaf amantaan Ortodoksii Tawaahidoo kabajaa fi jaalala kamiinuu kan hin madaalle foonii fi dhiiga gooftaaf qabdi. የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ወደር የሌለ ክብርና ፍቅር ለጌታ ስጋና ደም አላት። ከናፊ ነች። ቅዱስ ቁርባን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ስጋና ደም ነው። ቅዱስ ቁርባን በውስጡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋና በደም በነፍስና በመለኮት ሙሉ ሆኖ ይገኛል ብላ ታምናለች። በቃ ምን አመንታ ኦርቶዶክስ አክስታም ከናፊሞ ከበጃ ጉዳ ቀምናች። ከናፍ ከበጃ ጉዳ ቀምናች። አከካኩ ሞፋ ከሰቲ አርሰወን ሆላ አርሰወ ወንቶታ ቶርቶራኒ አችማን በደኒ አኩማ አርሰወን
adda addaa dhiyaachaa turanii osoo hin taane aarsaa hoolichaa kan ta'e isa qulqulluu al tokko qaraanii irratti dhiyaate Iyyesuus Kiristoos jechuudha. Isa kan nu fayyise, isa bilisa kan nu baase, isa boqonnaa kan nuuf laate. Kanaafidha abboonni kaakuu moofaa keessattis Abrahaam Waaqayyoon Abrahaamin mucaa kee aarsaa naa dhiyeessi jedhe. Abrahaam osoo waan tokko shakkiin kennaaf kennee Waaqayyoodha. Ilma tokkicha qaba. Isuma sanuu aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaasuudhaaf gaara Mooriyaa jedhamu irratti fuudhee ba'e. Isaaqin garuu abbaa koo ibidda fuuneerra, muka fuuneerra, albee fuuneerra hoolaa dhiyeessa jechaa ni ture. Yeroo kanadha Abrahaam keessatti hoolaan aarsaa dhiyaate Isaaqi ture. Abrahaam aarsaa godhee dhiyeessuudhaaf kan deemaa ture mucaa isaatiidha. Gaafa inni garuu mucaa isaa gaara kanarratti aarsaa dhiyeessuudhaaf ta'uu hoolaan tokko samiidhaa bu'e jedha. Hoolaan adii mucaa kee dhiisii isa kana aarsaa godhe jedhe. Hoolichi qulqulluun bakka Isaaqii aarsaa ta'e suni fakkeenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoositi jechuudha. Iyyesuus Kiristoositi jechuudha. Kanaafuu dhuma raajotaa fi jalqaba duukaa bu'oota kan ta'e qulqulluu Yohaannis cuuphaan hoolaan aarsaa dhugaa Waaqayyo qopheesse nama fayyisuudhaaf uumama keenya keessatti mul'ata Iyyesuus Kiristoos isa Isaaqii fi Abrahaam dhugaa ba'e isa nuuf ragaa ba'eera jechuudha. Maal jedhe Yohaannis gara isaa yommuu dhufu gooftaan keenya Iyyesuus argee kunoo hoolaa Waaqayyoo inni cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Inni cubbuu biyya lafaa qulqulleessu, inni cubbuu biyya lafaa balleessu isaadha jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti dubbate jechuudha. Ilaala karaamaatii Waaqayyoo. Kanaaf aarsaan dhugaan sun Iyyesuus Kiristoosidha. Kanaaf waa'ee taabotaa gaafa yaadnu waa'ee aarsaa kanaa yaaduu qabna. Waa'ee aarsaa kanaa osoo hin yaadin kottaa taabota fuulduratti sagadaa, kottaa akkas ta'a jedhanii ilaalcha kaakuu moofaatiin nu burjaajessu yoo ta'e har'allee burjaajemneetu addunyaa kanatti ta'a. Kanaafuyyuu aarsaan sun aarsaan qaraanii irratti dhiyaate suniif kabajaa guddaa kennu qabna. Isaadha jechuudha amma taabota irratti kan dhiyaachaa jiru. Kabajamaa ulfaataa dhiigaa fi foon Kiristoos jechuudha. Isa al tokko qaraanii irratti aarsaa dhiyeessaa ta'e, aarsaa fudhataa ta'e, hangafa lubootaa ta'e qaraanii irratti kan dhiyaate eenyudha? Iyyesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf qurbaanni gonfoo ayyaana Kiristoos mana kiristaanaaf kenne hundumaa yoo ta'u isa keessatti foon qulqulluu fi dhiiga qulqulluu Iyyesuus Kiristoos al tokko aarsaa fayyinaa yookiin beezaa addunyaa guutuudhaaf ta'e irraa hirmaanna. Kanaaf kabajaa guddaa qabna jechuudha. Kanaaf mana qulqullummaatiif kabajaa guddaa qabna jechuudha. Kan ittiin bilisa baane, kan ittiin ijoollee Kiristoos taane, iddoo dhiigaa fi foon gooftaa itti dhiyaatu, iddoowwan iccitiiwwan ilmaan namaa cubburraa bilisa akka bahaniif kenname iddoo san waan ta'eef iddoo san kabajaa guddaa kennina jechuudha. Iddoon sun iddoo aarsaan beelladaa, aarsaan hoolaa, aarsaan jabbii, aarsaan ra'ee fi beelladoota adda addaa, midhaan adda addaa inni tortoree badu itti dhiyaatu miti maatii Waaqayyo. Aarsaan inni dhugaan, aarsaan inni sirriin, aarsaan ilmaan namaa cubbuu keessaa baasee ijoollee Waaqayyo, ijoollee isaa taasisutti dhiyaate. Kanaaf kabajaa akkamii qabna iddoo saniif. Dhugaa kana beeknee akkanatti yoon hin hubanne ni dogongorra jechuudha. Addunyaan nu dogongorsiifte jechuudha. Addunyaan nu kuffiste jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii akkanatti barsiifti. Akkatti barsiifti. Kanaaf abboonni qiddaasee irratti maal jedhu sanitti fakkaate keessatti አባ ሕርያቆስ ዛሬ በዚህች ቀን በፍቅርና በትህትና ግሩም በሚሆን በዚህ ምስጢር ፊት እቆማለሁ። እርግጠኝ ሀረ ጉያ ጃለላፊ ኦፍ ገዲ ቀቡላን እጭቲ አጃኢባ ከነዱር ነን አባዳ በዚህ ማዕድና
qurbaan fiite jedhan. Asi nyaataa fi qurbaana fuuldura መንፈሳውያን መንፈሳቸውን ያረከሱ ሰዎች እርሱ ለሚቀምሱ የማይችላቸው እውነት ቁርባን ኡጉመ እጭቲ ወር ልቡ ሳኒ ጡሬሰ አንአሙ እንደንደኝ አርሳ አካቦቲ ዱሪ ዲገ ሆላ ጀቢ ሰአምቲ አብደመሌ ወረ ቀልቢ ሳኒ ፈደ ኢሳኒ raawwachuun jilbiiffataniif abidda fayyinnaati jechuudhaan dubbatu. Abidda finciltoota maqaa isaa ganangaruun kan fixuudha jechuudha. Garsan በበግና በጊደርና በላም ደም እንደነበረው እንደቀደሙት አባቶች መስዋዕት አይደለም፣ እሳት ነው እንጂ ፈቃዱን ለሚሰሩ ልቦናቸው ለቀኑ ሰዎች የሚያድን እሳት ነው። የሚያድን እሳት ነው። ስሙን ለሚክዱ ለአመፀኞች ሰዎች የሚበላ እሳት ነው jechuudhaan ቅዳሴ ማርያም ላኮብሳ ሸኒ አንገት 7 በራይ ወርተን ምን ክርስቲያና ከነት በርሲ ከናብን ቅዳሴ ጋር ደኑ ቅዳሴ ማላከ ዱበቱን ቤክኑ ቦንዲ ተኮተኮል ወንት መሻመደደኒ ወንታ አከት ዱበቱ ኩንሞ ረኮተ ኤራች kanaaf taabonni wanti barbaachiseef iddoo kabajamaa dhiigaa fi foon gooftaa irratti dhiyaatu jechuudha. Kanuma jechuudha. Kabajaa dhiigaa fi foon gooftaatiif qabnuudhaaf taabonni kaakuu haarawaa barbaachise jechuudha. Kanaafuu taabota kaakuu maaliin qabnu? Taabota kaakuu moofaa hin qabnu jechuudha. Namni sillaasee xamane sillaaseen tokko sadis jedhu qaamota sadan keessa qaamni tokko ilmi dhufee na fayyise jedhu. namni fooni fi dhiigni gooftaa dhugaa amanamaadha jedhee fudhatu kabajaa kana kennaaf jechuudha. Namni foon koo nyaata dhiiga koo dhuge jireenya bara bara qaba waan jedhuuf kiristaana kentumachuu qabna. Kanaafidha qulqulluuchi Phaawulos maal jedhaa? Namni osoo hin beekin biddeena kana nyaata yookiin xoofoo gooftaa dhugee foonii fi dhiiga gooftaa irraa liqii qabaa jedha. Osoo hin amanin of tuulummaadhaan yoo deddeebita ta'e itti gaafatamta jechuudha. ሳይገባው ይሄንን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ስጋና ደም ዕዳ አለበት። ክርስቲያኑ ተላላ አከነቲ ከበኘ አከነቲ ቤክኔ ከለቲ ከናን ዲጋፊ ፎን ጎፍታ ዮን ፉዳቲኒ itti gaafatamna jechuudha. Hin amanneka, hin beekneka, hin humanneka wanta fudhannu sanuyyuu adda baafnee hin beekne akkamitti nu fayyisuu danda'a? Namoonni baay'een keenya har'a hafuura hamaadhaan wanti jaanjoofnuuf kanaadha. Gaabbii gallee dhiigaa fi foon gooftaan fudhannu. Akka dhiigaa fi foon gooftaan immoo hin fudhanne barumsa dogongoraatiin akka waan moloksee bichaan lubni bichaan warroota umriin isaanii fagaate bichaan akka waan fudhatamuuti barumsi dogongoraa barsiifameera jechuudha. Kun sirrii miti. Dhiigaa fi foon gooftaa addunyaa maraaf kenname. Keessattuu warroota cubbamtootaaf warroota of gadi qabanii waaqayyo fuulduratti dhiyaataniif isaaniif kennameera. Anaa fi isiniif illee kennameera maatii waaqayyo. Kana keessaa ba'uu qabna. Kanaafidha yeroo hunda shakkiidhaan kan jiraannu jechuudha. Hafuura qulqulluudhaan hin guutamne nuti. Shakkummaadhaan deddeebina. Kun immoo rakkoo guddaa nutti fideera. Xiyyeeffadhu. Haa hubannu. Qulqulluuf foonii fi dhiigni gooftaa dhugaa ta'uusaa erga amannee amantoonni fudhachuudhaan dirqama erga ta'e meeshaa akkamii irratti qophaa'uu qaba? Kuni gaafii abbootii ture kan jedhu. Kanuma dura sin jira. Waan gatii hin qabne uffatamaa irratti immoo hin ta'u. Sammuu amantiitiin namni ilaalu. Namni kabajaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaba akkatti yaadu. Kanaaf addatti taabonni meeshaa filatamaan hojjetamuu qaba jechuudha. Isa saniin immoo manni kiristaanaa maal jettee moggaasti? Taabota jettee moggaasti. Ilaala amma kuni amantaa ortodoksii warra kooptikii yookiin misriiti jechuudha. Kanatti hojjetuu jechuudha. Asirratti qophaa'aa jechuudha. Warri Gibxii asumaan kaawwachuu
qabdan taabota lama qabu warri Gibxii. Nuti maal jechaa turre duraan? Hin qaban jechaa turre. Wallaalummaa keenya irraan kan ka'e jechuudha. Lama qabu sirii isaanii. Inni tokko akkuma keenya kana iddoo iddootti kan hin deemne mana qulqullummaa tokko keessa kan taa'u jechuudha. Inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo iddoodhaa iddootti kan socho'uudha jechuudha. Waan sila jedhamu biyyi Gibxii har'a nu dursitee baay'ee deemteerti. Nuti seeruma ooriitii irratti hirkannee jira waan ta'eef isa keessaa bahuu hin dandeenya har'allee. Ilaalchi keenya taabotaallee akkuma kaakuu moofatti ilaallaa. Dhiiga gooftaatii bakka hin qabnu. Namni qorroobu hin jiru. Namni gaabbii galu hin jiru. Gartanii? Biyyi Gibxii garuu namni tokko qiddaasee dhaabatee taanaan dhiigaa fi foon gooftaa fudhatee ba'a. Dirqama kun bakka. Ammas cimanii ammas deemanii jiru jechuudha. Kanarratti hojjechuu qabna. Barsiisonni wangeelaa keessattuu iyyuu kanarratti hojjechuu qabdu. Maqaa bichaadhaa fi miti uffata baqqeetti qabisii dheeraa san uffatanii uummata fuuldura kan dhaabbatan. Uummata irratti hojjechuu qabdu. Uummata irratti yoo hojjenne uummata san gaabbii galchitanii gara dhiigaa fi foon gooftaatti yoo hin finne maalirree hojiin keessan? Mindaa fudhachuu bichaadha. Rakkisaadha. Rakkisaadha. Kanaafi Qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Nuyi bakka aarsaa warri godoo sana keessa hojjetan warri nyaachuun hin kennamii qabna ilaala. Kana jechuun maal jechuudha? Masawwaa jechuun ammaa jechuun asitti fakkaata. Waan biraati miti. Masawwaa jechuun iddoo aarsaati. Bakka aarsaa jechuun taabota jettee inni amantaa moggaafte jechuudha. Waan biraati miti. Taabota kaakuu haarawaa, salaatii jechuu dandeenya, qodaa aarsaa jechuu dandeenya, bakka aarsaa jechuu dandeenya, maqaa adda addaatiin waamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf manni amantaa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 10 irratti masawwaa አለን ከእርሱም ሊበሉ ድንኳኒቱ የሚያገለግሉ መብት የላቸውም። ኑይ በካ አርሳ ወሪ ጎዶ ሰነ ኬሳ ወጅተን እራኛችሁን እንከነምኒ አደት ቀብናችሁ ወሪን አመነቹ ሳት ወሪን አመነፍ ከንከነሚን ወር አመነፍ ከንከነሚ ማልቀምና ኤዶ ጎዶ Iddoo dhiigaa fi foon gooftaa irratti qophaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf manni amantaa Ortodoksii akkanatti dhiyeessitee moggaasa adda addaatiin moggaastii jechuudha maatii Waaqayyoo. Kanaaf taabota kaakuu haaraa kan jedhamu waa'ee kaakuu haaraa foonsaa fi dhiiga isaa irratti dhiyaatudha. Kan taabota jedhameefis waan Waaqayyo gargaarsa isaan irra bulee fi qaama foonsaa dhiiga isaa teessoo inni irratti dhiyaatu waan ta'eefidha. Inni tsillaatii jedhameef waan abboommiiwwan kurnan irratti barreeffamanii fi miti maqaan alfaa oomeegaa ilaaluudhaan taabota sana irratti barreeffamee fi jechuudha. Egaa akkas ta'ee taabonni akkuma kaakuu moofaa keessatti Waaqayyo Museen qopheessi jedhe manni kiristaanaa Ortodoksii tawaahidoo immoo qannoonaa isheetiin abboota Phaaphaasii qofatu qopheessa jechuudha. Abboota Phaaphaasii qofatu akkanatti qopheessa jechuudha. Dhagaarraa qopheessuu danda'u, daayimandiirraa qopheessuu danda'u, warqiirraa qopheessuu danda'u, mukarraa qopheessuu danda'u. Kana beekuu qabna jechuudha. Akkanatti jechuudha. Akkanatti qopheessuu abboon. Kanaafiyyuu ulfina yookiin kabajaa fi jaalala foonii fi dhiiga gooftaaf qabnu qodaa aarsaa erga barbaachisee taabota qodaa aarsaa irratti maaltu barreeffame kan jedhu hojiin alaa dhugamu. Maaltu barreeffame? Kaakuu moofaa keessatti abboommiiwwan kurnan akka barreeffaman laalleerra amma hoo kaakuu haaraa keessatti maaltu barreeffame kan jedhu hojiin alaa. Akka bu'uura sirna mana kiristaanaa Ortodoksii tawaahidootti irratti kan barreeffame maqaa fayyisaa addunyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e Alfaa Oomeegaa kan jedhudha. Maaltu irratti barreeffame isin jedhe? Alfaa Oomeegaa. Wajjin laalla. Wanta irratti barreeffame jechuudha. Alfaa Oomeegaa kan jedhu kan irratti. Kanaaf immoo maqaa kanaaf akka sagannuuf immoo maal jedhaa? Kama ለስሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሰገድ ኩሉ ብርቅ ዘበሰማያት ወበምድር ማለት ከናንስ ወር በንቲ ሰሚ ኬስ ጅራን ወር ላፈ ረጅራን ወር ላፈ ጀለ ጅራንስ ሁንድኑ ulfinna maqaa Yesuusif akka jilbiiffatanii fi
Maqaa kamii? Maqaa Alfaa Omeegaa jedhu. Dhala Ortodoksii akka itti ilaale seerri ishii marti isaatiyyuu Kiristoos wajjin jechuudha. Namoonni baay'een keenya waan hin beekneef manni amantaa Ortodoksii Yesuus hin barsiiftu, manni amantaa Ortodoksii akkasii waan hin beekne tokko. Inni biraa immoo numatu joonjessaa jira uummata kana. Ofii keenyaafillee dongora keessa seennee namoota biroollee dongorsiisaa kan jiru numa jechuudha. Kallattii nuti ittiin hubannetu sirrii miti. Kallattii sana sirreessuu qabnaan amma nuti. Kallattii kaakuu moofaa sanii deebi'uu hin qabnu. Kallattii kaakuu haarawaatiin hubachuu qabna. Kanaaf immoo isin taa mul'isu. Maaliifuu akkuma isin jedhee qaamonni kuniin miidiyaa irratti argitanii turtu. Iddoo adda addaatti seenanii mana kiristaanaa cabsanii warqii isaanii fudhachuudhaaf yeroo isaanii dhiisanii deeman footoo ka'eera waan ta'eef miidiyaa irra waan jiruuf dhiyeessaa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti taabota Mikaa'el jedha kun. Taabota Mikaa'el, taabota Maariyaam, taabota Gabri'eel jedhamee asitti barreeffameera jechuudha. Kuni moggaasa kun. Kuni moggaasa ittiin wanti sun mogga'eera jechuudha. Garuu as jira amma lama. Asirratti gi'iziidhaan kan barreeffamedha jechuudha. Kana jechuun maqaa isaatiif ni sagadama isa jedhudha jechuudha. Isa as gubbaatti duratti sirriitti mul'ise. Sirriitti mul'iseera jechuudha. Akkanatti illee hojjetamuu danda'a. Asirratti amma kuni mukarraa hojjetame jechuudha. Fakkii Sillaasee irratti kaafamee jira. Asitti kun wanti barreeffamee hin jira. Areetanii akkanatti ta'a jechuudha. Biyya Gibsitti immoo akkanatti hojjetama jechuudha. Kanaafiyyuu kun wanta haaraa wanta birqiidhatu ta'uu qaba jechuudha. Maaliif har'a fakkeenyaaf namoonni viidiyoo kana yookiin argitanii too akkamitti akkas ta'ee akkasii ta'e jechuu dandeessu ta'a. Dhugaa jiru garuu hubachuu qabna. Babaqqata dirqama. Jaalannee jibbinee warri hin amanne mana kiristaanaa keessa seenanii taabota gadi fuudhanii cabsanii akkas gochaa jiru. Dursinee yoo hubanne garuu hirrifannuu ture. Kanaaf kiristaanonni haala kanaan hubachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu jilbi hundumtuu maqaa Yesuusiif sagaduu akka qabu. Kanaaf mana kiristaanaa yeroo deemnu taabonnis yeroo ba'u kan sagannu Yesuusidhaaf malee muka saniif warqee saniif akka hin taane hubachuu qabna. Hubaddaa fudhachuu baattaniisa maaltu hin dhibeen dhugaa jiru sinitti himaa jiran. Dhugaa manni kiristaanaa amantaa Ortodoksii barsiiftutu isa kana waan ta'eef jechuudha. Kanaafidha maal jedhe kitaabni qulqulluun duuka bu'oonni maal jedhani? ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ሊታዘዝ ይገባል ነው። ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ሊታዘዝ ይገባል። ናማፍ ሶንታኔ ዋቀዮዳፍ ማልቶ ወያ አቦመሙ ወያ ኑትሙ ሐራ ናማ ሶንታኔ ከላሉ ቀምኑ ዋቀዮዳ ያው ታቦተ ፉልዱረት ጎምቢፋኒ ዋቀዮ ከደቱ ያ ወርተኒ ታቦኒ ሜሻ ቁልቁላዳ isa fuulduratti garuu eenyuudhaaf saganna har'a maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Sillaaseedhaaf saganna. Sillaaseedhaaf saganna. Sillaaseedhaaf saganna. Sabni hundinuu utubaa duumessaa balbala dukkaanicha dura dhaabatee yeroo argu ka'ee addaan balbala godoo isaa duratti ni sagadaa ture jedha. Kuni kaakuu moofaa keessatti. Kaakuu moofaa keessattis waaqayyoodhaaf sagadaa turan. Ammas waaqayyoodhaaf sagannaa jechuudha. Kanaafidha maal jedha Daawit kottaa gara iddoo buufata isaa ni dhaqna ejjita miila isaa jalattis isaaf ni saganna maqaa Yesuus Kiristoosiif saganna jechuudha. Kanaaf namni waaqeffannaa gara mana kiristaanaa deemuun dura hubachuu kan barbaachisu kana jechuudha. Inni jalqabaa maqaa kabajamaa Fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos taabota irratti barraa'eef sagaduu akka qabu. Ilaalchi keenya warqee saniiti. Dhagaa saniif muka sanaaf yookiin wanta meeshaa taabonni irraa hojjetame sanaaf osoo hin taane eenyuudhaaf saganna? Yesuus Kiristoosiif saganna. Kana sirriitti beekuu qabna. Kan ilaalus qabnu Yesuus Kiristoos. Kanaaf maal jedha kitaabni qulqulluun? Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa samii irraa keessaa hirmaattan
Iyyasuus duuka bu'aa fi hangafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu ilaalaa yaadadhaan jedha. ስለዚህ የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼ ሆይ የሃይማኖታችሁን ሐዋርያን ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አሉ ተመልከቱ። የሮ ከሚዩ ሰሙ ኬኛ ኬሰቲ ከንፉ ቀቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦልማሳሰን እንጀቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮ ቤክነ እኙም ቤክነ አባ ቤክነ አባ ዮ ቤክነ እኙም ቤክነ አፉረ ቁልቁሉ ቤክነ ኩን ወሰረት ኑፍ ገለ ወሮተ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበጀን ንከበኛ ኤርገሞተስ ከለቲ ኢየሱስቲን ድብሮ ማርያምሌ ከለቲ ኢየሱስቲን ቁልቁለቲ አርሴማሌ ከለቲ ኢየሱስቲን ዱከብኦተሌ ከለቲ ኢየሱስቲን ወሬገምቶተሌ ከለቲ ኢየሱስቲን ቤክ rakkoon keenya amma inni guddaan maayidha Iyyasuus osoo hin beekin waan biraat irratti waan hirkannee waan jirruuf gaafin tokko gaafa dhufe hirrifanne jechuudha. Kanaan booda amantaan Ortodoksii Iyyasuus hin barsiisutti kaana jechuudha. Kuni dogongora mataa keenyati jechuudha. Kanaaf umura irratti kiristaanota kan hubachiisuu barbaadu namni waa'ee kanaa hubachuu barbaadu sirriitti dubbisuu kan qabu mul'ata Yohaannisiidha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 dubbisuun dirqama kiristaanaati. Boqonnaa 5. Mee Oromiffaanii isin haa dubbisu maal akka jedhu hin dubbifattu kiristaanotaa boqonnaa 5 maal jedha? Yommus ani mirga isaa teessoo irra taa'ee sanatti macaafa muramee taa'u tokko nan arge. Macaafichis keessaa fi duuban caafamee erga caafamee ammoo mallattoo torbaan mallatteeffamee tureera. Ergamaan aangoo qabeessa sagalee isaa dhageessise. Mallattoo macaafichi ittiin caafame irra kutee macaaficha banuudhaaf kana malee eenyudha? Dhala. Macaaficha banuudhaaf kan malee eenyudha jedhee labsu tokkos nan arge. Samii keessaa lafa irraa lafa jalas tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye. Tokko illee macaaficha banee isa keessa ilaaluudhaaf kan malee hin argamaniif baay'isee nan boo'e. Manguddoonni keessa inni tokko ammoo hin boo'in kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ta'e moo'eera. Inni mallattoo sana torban kutee macaaficha banuu ni danda'anaan jedhe. Teessicha duras uumama lubbuu qaban arfanii fi manguddoota jidduu hoolaa waan qalame fakkaatee dhaabbatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa torbaa fi ija torba qabaa ture. Isaan torban kun hafuurota waaqayyoodhaaf hojjechuudhaaf guutummaa biyya lafaatti ergamanidha. Hoolichi yeroo sanatti dhaqee harka mirga isaa teessoo irra taa'ee jiru keessaa macaaficha fudhate. Yommuu ani macaaficha fudhates uumamni lubbuu qaban arfan manguddoonni 20 arfanis hoolicha duratti gombifamanii adda addaan kiraaraa fi qodaa ixaana itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu. Ixaanni qodicha keessa guute ture. Innis kadhata warra waaqayyoodhaaf qulqullaa'aniiti. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaa banuudhaaf kan malteedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessa afaan hundumaa keessa nama hundumaa keessa saba hundumaa keessa namoota dhiiga keetii waaqayyoodhaaf bitte. Waaqayyo keenyaaf mootummaadhaaf luboota akka ta'an isaan godhate. Isaanis lafa irratti moo'ee jiruudha jedhan. Kana booddee inni ani ergamoota baay'ee teessichatti uumama lubbuu isaanii qaban sanitti manguddoota sanittis naanna'an arge. Lakkoobsi isaanii kumaatamas ture. Sagalee isaanis nan dhagaye. Isaan sagalee guddaadhaan hoolichi inni qalamee aangoo badhaadhummaa, aangoo humnaa, ulfinnaa, guddinaa, hoqquu qubaa fudhachuudhaaf nan male jedhani. Wanti samii irratti, lafa jalatti, galaana keessatti uumame isaan keessaa
jirus hundinuu haaquuba kabajaadhaan ulfina guddaan aangoon isaa teessoo irra taa'ee jiru sana hoolichaafis bara hamma bara baraatti haa ta'u jechuu isaaniitiin dhagaye. Uumamni lubbuu qabu arfan amiin jedhanii manguddoonni gombifamanii sagadanii jira. Laala maatii Waaqayyoo har'a kan nuti goonu kanaadha jechuudha. Bakka manni amantaa Ortodoksii kan ishiin jettu kanaadha maatii Waaqayyoo. Kan gombifamnee sagannus eenyudhaa fi hoolichaaf. Hoolicha kan jedhame eenyudhaan duratti Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubachuun haala kanaan deddeebi'uun dirqama kiristaanaati jechuudha. Kabajaa dhiigaa fi foon gooftaatiif taabonni kaakuu haarawaa akka barbaachise, taabota kaakuu moofaa akka hin qabne, kan irratti illee barreeffame maqaa Iyyasuus Kiristoos alfaa omeegaa jedhuu fi kan sagannullee immoo maqaa saniif akka ta'e, manni kiristaanaa sun immoo garuu maqaa qulqullootaatiin moggaafamuu danda'a. Warroota Waaqayyoodhaan filataman, warroota Waaqayyoon jaalataman moggaafamuu danda'a. Kanaaf haala kanaan hubachuun dirqama kiristaana hundaati jechuudha. Malee manni kiristaana Ortodoksii taabota kaakuu moofaa san hin qabdu. Walumaa galatti taabonni kaakuu moofaa maal ta'eeraa yeroon isaa darbee jira. Yeroon isaatillee hanga Kiristoos dhufutti uummata Israa'eliif abdii akka ta'edha. Abdii sun immoo raawwatee jira. Amma immoo Waaqayyoon ofii isaa dhiigaa fi foon isaa dabarsee nuu kenneera waan ta'eef wanti biraa nun barbaachisu jechuudha. Kuni barumsa amantaa Ortodoks Tawaahidooti. Kan asirratti hubachuu yoo barbaadan seenaa mana kiristaanaa Abuna Gorgoriyoosiin kan barreeffame hubachuu hin dandeessu. Isiniin jedha namni gaafii qabu immoo gaafachuu hin danda'a. Bilbilli kootillee asirratti waan barreeffame waan jiruuf namni yeroo kamiyyuu kiristaanni jechuudha gaafii gaafachuudhaaf sodaachuu qaba. Waa'ee amantaa keenyaa beekuun hubachuun beeknee ittiin jiraachuun dirqama kiristaanaati jechuudha. Dirqama kiristaanaati. Nageenyi Waaqayyoo hunda keessa wajjin haa ta'u. Namoota hin beekneef namoota waa'ee kanaa hin hubanneef akka hubachiiftaniif adaraan isiniin jedha. Kiristaanota bakka kamittuyyuu cimnee dhaabbachuun bakka kamittuyyuu amantaa keenya beekuun gahee keenya.